Tole harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti. Egaa akkuma beekamu kan isin argaa jirtan kuni biddeen duqeetirraa yookiis immoo tahiin ragamuwaan kan jedhamu irraa kan hojjetamaa jirudha. Egaa biddeen nuti manatti tolfannaa baay'ee alaa hin bitu jechuudha. Naaf bifa kanaan baay'ee kan duubni isaa fuuldurri isaa bareedaa ta'edha kan tolfamu jechuudha. Namoonni akka kanatti bareechitee tolfattanii mana keessatti fayyadamuu barbaadan na dubbisaa isiniin jedha komentii jalatti isiniif hima akkamitti akka tolfattanii. Egaa nuti akkuma beekamu ijoollota keenya ijoollee biyyaa ijoollee ollaa tokko wajjin guddannee wajjin dhalannee wajjin wal arguudhaaf murteessine. Egaa kan jiraannu Dubaay keessadha. Wal argina jennee yeroo dheeraaf walii bebeellamaa turre garuu immoo nu mijannee jechuudha. Anna akka carraa ta'ee ida kanarratti immoo boqonnaa waan qabnuufi wal arguu murteessine. Anna akkuma biyyaatti gaa wal ilaalcha deemaa jirra jechuudha. Nuyi warri amma 5 taanee deemaa jirru kun Abu Dhabii iddoo jedhurraa gara Dubaay kan jedhu deemaa jirra jechuudha. Anna achis immoo akkasuma nama 5 ta'aniitu nu eegu. Anna akkasitti wal arguudhaaf deemaa jirra jechuudha. Biddeen keenya qopheeffannee waxii keenyas immoo qopheeffannee warri dhiirotaa waxii baataa jiru. Ani immoo biddeenaan baadhee jira jechuudha. Akkasitti baattannee magaalaa Dubaay naannoo Buheeraa jedhamu yookiis immoo iddoo bashannanaa namoonni baay'een asitti boqonnaa fudhatanii gaaddisa tamarii jalaa jechuudha. Achi deemaa jirra jechuudha. Achi deemaa jirra. Annaa viidiyoo kan waraabaa jiru immoo obboleessa keenya Warqinaa kan jedhamu yookiin Nagaa kan jedhamudha. Anna iddoo deemaa jirru geenye karaa seensaa wal gaafachaa jirra. Iddootti isaan nu eegan tilmaamaan achi ta'uu danda'a waan jedhu haasaa jirra. Iddoo kanatti immoo yeroo itti nuti dursinee iddoo boqonnaa iddootti wal ga'u qabnu geenye sabooddee isaan keessaa tokko dhufe jechuudha. Ammoo hundumtuu wal argine tokko iddoo biraatti bu'ee iddoo biraa sanarraa dhufe jechuudha. Innis immoo Badhaasaa jedhama. Na isatti immoo fiignee wal lollee irratti irraa wal darbachaa dubbisne. Anna mucaayessa kana wajjin baay'ee hiriyaadha isaanii wal jaallatu. Na bakka walitti marmanii wal dhiisuu wal dhiisaa inni itti jine giddii meeqaan wal dhiisan jechuudha. Wal hammachuu jechuudha. Warqinaan duran waraabaa ture ammoo dabaree na waraabee natti laate isa booddeen sarkaa fudhee waraabuu jalqabee. Na bakka yeroo dheeraa guruppii keessatti illee kallattii adda addaatiin wal argina jechaa turre. Akka carraa ta'ee dharrammoo nuuf wal qixxaatee dhaadhee wal argine wal arguun immoo waan guddaadha. Anna baay'ee wal yaadaniiru namoota biyyatti seenaa baay'ee waliin dabarsaa waan ta'aniifi baay'ee namoota wal yaadanidha. Akka salphaatti wal dubbisanii wal dhiisuu didanii baay'ee wal dubbisaa jiru. Kun immoo Baqqalaa jedhama. Anna wal fuudhanii sabaatanii nama hundaafiyyuu hin baatama. Anna bakka baay'ee kokkolfinee taphachaa turre baay'ee das nu jedhee wal arguu keenya irra darbee immoo akka kana waliin taphatu hedduu nuti tole jechuudha. Inni kun immoo Biqilaa jedhama. Anna bakka baay'ee tokko nuti tole akkuma nama surree wal butuu ofiitti kiisii galee oolee jennaan wal didanii. Anna bakka tapha baay'ee bareedaa ture isiniin jedha. Anna hundumtuu akkatti taraa taraa dhufee wal dubbisee jechuudha. Na akkasitti wal dubbisanii nama hunduma keenya nu dubbisee inni dhumarra dhufe. Inni nu dura dhufe garuu iddoon nuti taaskii irraa bu'ee fi iddoo nuti itti eegne gargar ture. Kanaaf iddoo jirru geenye immoo isaaf daganaa lookeeshinii lukaa erginee fi dhufee jechuudha. Inni kun immoo Darajjee jedhama. Anna borsaa kiyya rarraafatee jira immoo akka borsaa dubartii baatee deeman jennee sila. Anna akkasidha bakka kanadha. Amma gaa hundumtuu wal dubbisnee irraa ammi wal argina jennee yaannes wal arginee irraa baay'een isaanii immoo lufne iddoo kanatti immoo ani fuudhee isan baanne waan ta'eef akka isaaniitti namni dul fuudhee isa baateera. Asitti immoo inni immoo dabaree isaa fuudhee akka na baatu itti ka'anii
baachuu qabdudhanii danda'udha akkuma jedhani dadhabee jechuudha na kuffisee hoolee achiin lafa kaayedhanii jechuudha akkasittiin lafa keessan illee deeme biraa jechuudha namoonni wal geenyee akkam jirtaa waliin jennee waa'ee jireenyaa waa'ee qilleensaa waa'ee haduu Dubaayii wal gaggaafannee godaa sana hundumaa waraabbannee bifa kanaatiin tamarii gidduutti gaaddisa tamarii gidduutti nyaata nyaachuudhaaf jirra amma kana booddee immoo nyaata qopheessaa jira jechuudha እና akka carraa ta'ee bishaan illee manaa fidannee dhufne kan dhiqannu waan irratti nyaannus manaa fidannee dhufne sababi isaa godaadhaa bitannee nyaachuuf xiqqoo nutti hin tolleesi akkasumas immoo biddeena kana yayyaadaniiru jedhee waan yaadeefidha kana ammoo qopheessinee waleegaa jirra akka kanatti suuraadhaan immoo yeroo nuti itti walii kadhannu ture na waaqayyo galateeffannu nyaachuuf ture እና asitti immoo hundinuu nyaachaa jira jechuudha ani gidduudhaan nagushaa waan turaniif dafeen quufee gara dhumarraan kaniin ka'ee waraabaa jiru malee dura nyaadheera jechuudha እና akkatti hunduu wal saamee akkasitti nyaachaa jiru waxiin keenya goommanadha misiraa fi inqulaaliidha akkasumas immoo fasoliyaa qabnaa bakka lichaa immoo waxii dinnichaadha akkasitti hojjetannee dhaqnee እና wal saamanii nyaatanii hunduu ka'anii jechuudha እና akkas ture እና hundumtuu itti dacha'anii nyaatanii እና wanti keessatti viidiyoo keessatti of ilaalee xaragachaa jira ijaa mana hin jirree fi daawwitiin ijaa bira hin jirree mucaa baay'ee ilaaluu fi viidiyoo waraabuu jaallatudha suurallee ka'uu jaallata እና kanaaf viidiyoo keessatti illee of ilaalaa jirachuudha warreen kaan ammallee tafanii nyaachaa jiru warreen kaan immoo harka dhidhiqataa jiru akkasidha jechuudha baay'ee kokkolfinee xabannaa gidduudhaan immoo toomii kun ijoollee tokko taatanii maala waaqayyoodhaan jedha waaqayyo dhiirota baay'ee akkasiinaaf haa kennu jedhee tanan isaanitti qoosaa ture nama waxiis dadhahatanii waan hunda ishee fixatanii nyaataa jiru wal saamanii jechuudha dhumarra wal saaman hundi isaanii jechuudha durallee sina siraataan fidhee dhumarra garuu hunduu wal saamee nyaatee ka'ee jechuudha እና asitti baqqalaan nyaatee ka'ee dhiqachaa jira እና በቃ amma wal harkaa fudhanii dhiqachaa jiru jechuudha watuma immoo dhiqachaa jiranii gidduutti bishaan waan dhugamu dhabame bishaan dhugaatii dhiqachuutti of jalaa fin'ee amma dhaqaa bishaan bitaanu jennaan aniif darachee bishaan fiduu dhaqaa jirra jechuudha suuqiidha immoo daandii gama keessa nurraa fagaatee jira daandii gama qaxxaamurree gaa bishaan binnee fidaafiitu jirru viidiyoo waraabuu jalqabnaan gabaabduudhaatii viidiyoo seeraan waraabduunaan jedhee achumaan anoo dhuutiin waraabi kaareessa guddateeree jedhee itti laadhee achiin immoo viidiyoon waraabuu jalqabee nyaa bakka gabaabbina koo kana meemee sirrumatti hin ilaalladhaa guutummaa koo waraabee irraa siqee achii guutummaa koo na waraabee kolfee ammoo addaajii bishaan keenya xurnee nyaata keenyas nyaannee kaanee tokkummaadhaan faarfachuu jammarree እና wal baatuu hin kolfuun taphatuu bakka እና baay'ee waan das nama jedhudha እና bakka ijoollee jaalalaati hundi isaaniiyyuu warra bakka muudiin galee fidhaa jechuudha kolfanii taphachuun waan hundumtuu bakka bulummaan kan galee fidhaa jechuudha shira garaa kan hin qabnedha እና akkasitti kolfaa taphachaa faarfachaa turree warreen kaan kolfa qabachuu dadhabnaan nu dubaanii asitti immoo suura tokkummaa kan kaanedha asitti bakka yerootti suura kakka'uutti sagantaa suuraa ture እና akkatti suura kakka'aa turre egaa kaameraa garaagaraa silkii garaagaraatii waan kaaneef suurri keenya suura wal fakkaataa mini እና akkasitti suura kakka'aatii turre jechuudha yeroo suuraa yookiin sagantaa suuraa tureetu suura kaameraa markabaa si'achi fagootti argine suura bishaan daakuu bishaan irra deemuu qabna jennee akka modeelistiis tatta'aa turre akkasitti gaardota lama dhaabbannee እና gara bishaan markabaan bishaan irra deemuutti deemaa jirra jechuudha እና akkas ture deemnee yeroo achi ga'u kaan immoo fuuldura keenyatti markaba yaabbachuuf jirruu fi akkasumas immoo
naannoo sana bishaan jiruu fi akkasuma tamirii jiru isiniif suura isaa kaasnee achi amma kun markabaa wanti fakkaatu daakiyyee fakkaatu yaabbachuuf deemna. Markabni daakiyyee fakkaatu kun birrii 130 diraamadha. Naas yaabbachuu murteessinee markabittiin nama afur qofa qabatti waan ta'eef warri kaan immoo markaba biraa qabatan jechuudha. Annaa nuti namni afur immoo markaba kana qabannee yeroo itti amma uffata bishaanirraa uffataa jiranidha. Anatu dabaree koo waraabaa jira. Annaa isaan uffatanii ka'an immoo natu waraabamaa jechuudha. Akkasittidha kan nuti fataa jechaa turre. Innaa baqa baay'ee oolmaa gaarii ture yeroo nuti gabaabbate malee jechuudha. Innaa asitti immoo yeroo nan uffadhudha jechuudha. Qollofamaa isaa immoo qulfii isaa immoo baqqalaannaa qollofuudhuuf naanan lakkeen nan qollofadhaa jedheeni achiin fiigoo qollofadhee isa booddee bishaan rakkas turre. Isaan kun immoo garee isaanii markaba biraa yaabbatanidha. Botaanii inni kan daakii hanqatee jennaani shamarri isaan wajjin jirtuu fi namichi sun immoo jaalallee waliidha. Isaan abbaa manaa fi haadha manaadha. Isaan akkuma carraa botaan isaan kana biratti hafee jennaan itti dabalamanii seenan malee garee keenya miti. Innaa isaan achumatti kan nutti dabalamanidha malee nu faana turre jechuu barbaadeeni. Akkas fakkaata. Innaa akkasitti bishaan gubbaa shaashan baachaa turanii jirtuu eessa jirtuu waliin jechaa turanii. Kunoo galgalli Dubaayii bishaanirri akkas fakkaata bu'eeraa iddoon jedhamu. Kun immoo konkolaataa keenya yookiin immoo gujii daakiyyee nuti galaanarra oofaa jirrudha. Innaa baqa baay'ee taphachaa turre achirratti illeedha. Kaanee dhaabachuuf jennaan taa'anuun jedhani achuma teenyee baqa xaxxabachaa turre. Innaa namoonni immoo daarii dhaabbatanii viidiyoo waraabbatu. Innaa isaan fa'aatti jidduudhaan harka qaqqabaa turre. Akkasitti baqa fataa zanaa ofirraa jennee. Innaa ani bu'eeraa kana duraanis nadhaqa ture garuu turee ilaala yerootti dhaqeen beeku. Innaa turee waan hin dhufeeffanillee baay'ee sammuu kootti banamee. Innaa baqa akkasitti fataa jennee nuti markaba xiqqoo waan qabanneef baay'annee jirru. Innaa baqa amma ta'etti immoo baay'ee fataa nu godhee bishaanirri qilleensa baay'ee bareedaa namaaf gabbataa kenna. Akkasitti nuti ofii keenyaaf dandeenyee wanti isa uffannee bishaan irrattis baay'ee fataa jennee baqa akkasitti deemaa turre jechuudha. Golmaan keenya gaajollee biyyaa wajjin kana fakkaata. Innaa kun akkasitti nu oofaa jira mucaan salaalee kuni. Innaa akkas turre faa zanaa jechaa turre. Asitti immoo erga markaba xumurree jennee baqa viidiyoo horii waraabuu qabna jennee murteessinee isa booddee in waraabbannee achi deebinee immoo marii qabna wal gorfannee maal gochuu akka qabnu akkamitti akkas keessa jiraachuu danda'uu qabnullee waan tokko walitti haasa'uu jalqabne. Yeroo sana gorsa ta'e viidiyoo waraabne gacarraa adda gorsa gara dhumaa geenye daroon suuraa kana nu kaasee akkatti